haarawi hacaalu hundeessaa maal mallisaa hawwiidhas gadlakkifan biyyoota addunyaa guutuu weeraruun biyyoota 8 keessa gabate gurgurtaa albeemota aayituun qolcha jiraachuu isaa dubbata. Hacaaluun maal mallisa keessa bu'aa bayii qabsoo waggoota dhibbaatiif uummata Oromoo keessa darbeeffammallee keessa jiruuf furmaata gaafataa waan irra dubban qabu. Oromiyaatti godinii Harargee lamanqin waabii midhaan nyaataatiif saaxilamuufi jedhe dhaabbati mootummoota gamtoomanii yookaan Yuunaayitid Neeshin. Kanaaf sababii hanqin rooba arfaasaatiif dheerachuu caamsaa ta'uu dubbatamaa Abiraam Birruu gabaas midhaas qaba. Hoogganaan garee TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el uummati Tigraay maambood qawwee isaa hidhatee midhaaffatee jiraataa jedhe. Oduu teentamuummeetii waraanni Ameerikaa turtii waggoota 20 booda dheede Talibaaniif Alqaayidaa Kaabuul Afgaanistaan gad lakkisee ba'uusaatti odeeffamaa oduu teentala keessatti xalaaf filanne jedhe. Adoolessi barkum 2021 guyyaan jimaata guutuun oduu har'a kunooti. Albamni haaraan artistaa Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa mata duree ijoon wiixata dabre gadi dhiifame biyyoota addunyaa 8 keessatti gabatee gurgurtaa albamoota iTunes albam chart keessatti dursaa jira. Sirbi albamichi itti yaamamu maal mallisaa jiru bu'aa bayii qabsoo waggoota dhibbaaf uummanni Oromoo keessa dabree fi kan amma keessa jiru kaasuun furmaata yookaan mala kan gaafatudha. Dargaggoon yookaan qeerroon abdii sabaa akka ta'ee fi mirga saba isaatiif akka falmus kakaasaa jira. Albamiin kun guyyaa kaleessa adoolessa 1 bara 2020 akka sadarkaa addunyaatti albamoota iTunes irratti hedduu gurguraman keessaa sadarkaa 2ffaarra kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessa iTunes kamisa sadarkaa 12ffaarra ture. Haa ta'u malee wayita gabaasni kun qindaa'etti biyyoota 8 America, Australia, Canada, United Arab Emirates, Norway, Sweden, Africa kibbaa fi Kenya keessatti albamoota iTunes irratti hedduu gurguramaa jiran sadarkaa jalqabaarra jira. Gabateen haaraan albamoota yookaan Worldwide iTunes album chart kun yeroo yeroon kan haaromfamudha. Albamni kun sirboota 14 kan of keessaa qabu yoo ta'u sirbootni 4 irra deebiin kan hojjetamanidha. Sirbootni 10 ammoo haarawaa jaame. Artista Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokko dura akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2022 galgala keessaa sa'aatii 3:00 irratti magaalaa Finfinneetti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Albamiin sadaffaan artista Haacaaluu Hundeessaa dhimmoota garaagaraa akka Oromummaa, siyaasaa, jaalala, gootummaa, hawaasummaa, maatii, daa'immanii fi kan kana fakkaatan of keessatti hammata. Albama isaa jalqabaa keessatti olmaan kee jechuun kan faarsaa ture. Haadha warraa isaa adde Faantuu Dammiseef wallee haadha wabii jiru ammas irra deebiin gumaachee jira. Guca jireenya kooti ati haadha dhugaa fi karrasii naaf sona'e tole milkiin kan koosiitu naaf badhaase. Wabii jireenya koo galatoome haadha wabii jechuun sirbaa jiran wallee isaa ilma namaa jiruun daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne gargaaruun dirqama lammii akka ta'es hubachiisa. Albama kana irratti ogeeyyiin garaagaraa hirmaatanii jiru. Sirboota albama haaraa kana keessatti hammataman 14 keessaa sirbootni 11 yeedaloos ta'ee walaloon kan hojjete artist Haacaaluu Hundeessaati. Kanafan sadan keessaa ammoo Yoosan Geetahuun, Lalisaa Idrisii fi Sinnishaw Mul'ataa qooda keessaa qabu. Qindeessaa muuziqaa Daawit Taaddasaa walleewwan 9 kan qindeesse yoo ta'u Dinqisaa Dabalaa wallee 3, Abrahaam Kidaanee fi Kaamusaa Kaasaa walleewwan tokko qindeessanii jiru. Ogeessi muuziqaa beekamaan Abgaas Kibra Waqqashootaa walleewwan 14 miksingii fi maasteringii isaa hojjetee jira. Albamni kun iTunes dabalatee Spotify, Amazon fi intarneetii irratti karaa adda addaatiin gurguramaa kan jiru yoo ta'u biyya keessatti CD'n 300 maxxanfamee gurguramaa jira. BBC obeeffanne. Mootummaan rakkoo Tigraay keessaa mariidhaan furuuf karoora akka qabu ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Makonnin himanii jiran. Obbo Dammaqaan haala yeroo naannoo Tigraay ilaalchisee hawaasa dippiloomasii Finfinnee jiran wajjin mari'atanii jiran. Obbo Dammaqaan akka himanitti mootummaan federaalaa rakkoo naannoo Tigraay furuu fi nageenya waaraa fiduuf dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaan ka miseensota TPLF hoogganoota osoo hin dabalatii wajjin rakkoo uumame karaa nagaa furuuf qophiidha jedhan. Hawaasa siviilii fi jaarsolii biyyaa waliin marii gochuuf karoora qabnaa jedhan. Gargaarsa keessan barbaanna jechuunis hawaasa dippiloomasii mootummaa cinaa akka dhaabbatan waamicha dhiyeessanii fi jiran. Hawaasi addunyaa tana dura
mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabee akka mari'atu gaafachaa ture. Mootummaan federaalaa garuu garee shororkeessaa waliin mari'achuu fedhiin qabu jechaa ture. Ammaan tana Maqalee dabalatee magaalonni naannoo Tigraay hedduun to'annoo humnoota TPLF jala jiru. Haa ta'u malee tooftaawwan qunnamtii akka bilbilaa fi intarneetii akkasumas ibsaan guutummaatti naannicharraa adda citee jira. Riqichi guddaan naannoo Amaaraa wal quunnamsiisuus cabeeti jira. Biyyooti lixaa labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa labsee akka gaariitti simatanillee tooftaawwan kominikeeshinii adda kutuu fi bu'uuraalee misoomaa deeggarsa namoomaaf murteessoo ta'an barbadeessuun mootummaa komachaa jiru. Odeessa maddeen alaarraa arganneen waraanni Ameerikaa waggoota 20 booda Afgaanistaan gallakkisee ba'aa jiraachuu Aljeeziraan gabaasee jira. Waraanni kun buufata humna qilleensaa Baagram humna loltoota Afgaanistaaniif kennee ba'aa jira ka jedhu gabaasii miidiyaalee mootummaan Ashraf Ghani sanbatarraa eegaluun buufata kana eebbisiisee Ameerikaa harkaa fuudhuuf jedha. Guyyoo Waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. The U.S. plans to withdraw all its troops from Afghanistan. Waggoota 20 booda loltoota Ameerikaa Afgaanistaan gad lakkisuun ba'aa jiraachuu Aljaziiraan gabaase. Miidiyaan Ameerikaa Associated Press jedhamu qondaaltota waraana Ameerikaa irra dhaga jechuun akka gabaasee waraanni Joseph Biden Jr. lakkoofsaan 3,000 dhiyaatu. Lafa waggoota 20 oliif teessoo godhate Talibaaniif Alqaayida lolaaf turbuufatu humni qilleensa Baagriim gad lakkisee ba'aa jiraachuu isaa dubbata. Yeroon qar waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessa ba'uuf qabame turdhum caamsu dhufu jedhamullee pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden murteessan fulbaana dabarsuun garee Talibaan mufachiisu si gabaasne tor. To the Americans while they are withdrawing from Afghanistan and we will not attack them. The Taliban yookaan Pashto afaan Oromoo yoo jijjiir barattooti maqasaaniiti. Talibaan akkan war faranjoota bar 1990 xeellaf gad lakkisu war Soviet Communist Russia taansite kadhalatti yoo ta'u. Loltooti mataa googoo humbar 1996 hum lamaaf tokko eega Afgaanistaan bulchiteen duuba dhukaas garee Osama bin Laden fulbaana keessa Ameerikaa irratti tolchite September 9/11 jedhamuun Ameerikaan Talibaan Alqaayidaa walitti hidhate qabjeette jabduu taaruun loltooti itti bobbaaftee haate lafa balleessuun angorra haaftee mootummaa dhibundeessite. Eegi sunis duub Talibaan dhaabbachuu mootummaa Afgaanistaan kammaan tana hawwaan hin fudhanneef the counter attack waraan ofirra qolachuu adeemsisuun Ameerikaallee waraan dhibirra yayyabdi shororkeessitoota jette moggaafte. The Taliban, the hardline Islamist group that ruled over Afghanistan, had sheltered Al-Qaeda and its leader, Osama bin Laden. Dabbaastillee olaantummaa Ameerikaa mormite qawwee qabatte haatena medduu jeesoon dhuguma deessitoof illee akkasuma dhumachaa tor. Buufatumni qilleensa Ameerikaa hadir Kaabul irra kiiloomeetira 50 teessoo godhachuun waggoota 20 darban qof keessan loltoota Ameerikaa humni dhibboorra wal jijjiireen gareen bangii yookaan gaanja xuuxinam lolti jedhamuun matamtuun Talibaan waraan 2,500 ol Ameerikaa irra jeesu si ragaaleen mul'isu nu waraan injifanne jirra. Ameerikaa yaayyuu mo'atamte. Ijoollee muula Abdul Gaani baraadaa tawaggootaaf Afgaanistaan raasuun dhalname hedduu biyya nyaachise Talibaan yookaan Pashto jedha. Akka BBC'n jedhuun loltooti mootummaa Afgaanistaan magaalota gurguddoof jiddu galeessa biyyattii qubatu. Hidhattooti Talibaan ammoo baadiyyaa biyyattii hundi marsoon xeellaan magaalota Afgaanistaan baay'een harka jara jiraachuu isaaniitti himama. But some American officials have criticized the decision. So could it accelerate the Afghan peace process or plunge the country into further conflict? Haasawu midhaaga caamsa bar 2020 tooktu Aljaziira irratti tolcheen pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani Hamzaha akkan war faranjoota bar 2015 irraan soon jechuu waggoota 5 qof keessa Talibaan poolisootaaf loltoota Afgaanistaan 28 ol nyaachuu ragabay. Adooles bar 2019 irra jalqabde Ameerikaan mootummaa Afgaanistaaniif finciltoota kan jidduun naga buusuuf carraaqqoos Talibaan mootummaan amma Afgaanistaan bulchuu jirchuun dur yookaan maqa qof waan taateef hor waltiin qabni jette didoon yaalii yeroo dheeraatiin booda Ameerikaaf Talibaan kor magaal du'aa Qaataar godhamee waliigaltee nageenya mallatteessan. Waraan jaba waggoottan 20 booda Ameerikaaf Talibaan waliigaltee nageenya mallatteessuun Afgaanistaaniif qiliixamsu guddoo ta'uu xiinxaltooti siyaasaa akka jabaarra dubbachaa turan. Akkaatum waliigaltee gaafasiitiin duuba Ameerikaa waraan neetoo kum torba dabalata Afgaanistaan keessa galchuuf yoo murteessitu. Gareen Talibaan taqar Ameerikaan gussaa turtituun humni jabeeffachuun lafa hedduu dhuunfachaa dhufu siirra kakaaye. Dubbiin tun Mooskoof Ankaara hin gammachiisinitti dubbata. Talibaaniif nageenya, Ameerikaaf boqonnaa, Mooskoof Ankaaraaf immoo lubbuu.